Namichi diimaan bareedaa tokko kokkolfaa dhufee barcuma dhaabee funyoo kosnarraa fuudhee mukatti naaf geesse. Kinooti amma akkasitti itti uffannisi naatii karaatti agarsiise. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota yeetuu shawuu nageenya waaqayyoo bakka jirtan isiniif haa ta'u isiniin jecha egaa guyyaa har'aa seenaa faarfataa Dastaa Insarmuu hundi keessanuu ni beektu karaa sooshaal miidiyaa akkamitti akkasumas faarfannaa isaatiin namoonni hedduun itti eebbifamanii kan jiran nee guyyaa har'aa seenaa faarfataa Dastaa Insarmuu maal fakkaata kan jiru walii wajjin ilaalla barumsa guddaa akka argattan immoo abdii guddaan qaba nama kana baay'een keessan ni beektu egaa haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaachuun affeerraa keenya. Ani maqaan koo Dastaa Insarmuu jedhama. Kan inni itti dhaladhe Gudurootti. Achumatti dhaladheen achumattis guddadhe. Erga jabaadhee sa'aatiin mana barumsaa umuriin kan koo galuuf ga'uttis maatiin kan koo karaa mana barumsaa itti nu ergani. Anis ta'ee obboleewwan kan koo yeroo baay'ee keessumaayyuu harmeen kan koo yeroo waa'ee karaa gooftaa dhufuu kanaa dubbattu waan ajaa'ibaa dubbatti. Akka harmeen keenya nutti himtetti obboleettii keenya hangafaa hedduu dhukkubsattee waan turteefi obboleettii kana iddoon hin geessine jiru mana yaalaa geessinee dadhabne. Erga saniin booddee obboleettiin kan koo abdii haati koo abdii obboleettii koorraa waan kutteef jecha ishii ijaan arguurraa ishee akkasitti dhukkubsattee du'aaf jirtu arguurraa ani dursee of ajjeesuuf naaf wayya jettee wadaroo fudhattee karaa lagaatti qajeelte. Innaa isiin baatu kanama naannoo sa'a 3ti. Wadaroo fudhattee karaa of ajjeesuudhaaf gaafa deemtu mukichi isiin itti of ajjeesuudhaaf murteessites muka baay'ee dheeraa waan ta'eef maaliin godhaa jettee osoo isheen falachaa jirtu namni dheeraan kokkolfaa diimaa bareedaa itti dhufe. Innis barcumarra dhaabbatee wadaroo ishees fuudhee mukatti keessee funyoo sitti godhee akka kanatti akkasiin itti of ajjeeftus karaa itti agarsiisee kinootii akkasittiin raawwadhu jedhee biraa deeme. Yeroo kana namni guddaan wayii dhufee ulee qabatee jira inni barcumaas jalaa dhee uffisee jettee harmeentiin ni kaafanutti himtu. Erga barcumni kufee booddee harmeenis achumatti kuftee of wallaaltee sa'aatii dheeraadhaaf achi turte. Ganama kan baate gara galgala naannoo horiin qe'eetti dacha'uu dhaga'anitti kan isheen foolii horiitiin kan isheen birarjette. Erga achiis kaatee booddee waan ta'e kana hundumaa gaafa maaliif akka baatee fi maaltu akka raawwate hundumaa gaafa agartu abjuu itti ta'e fiilmii guyyaa guutuu argaa oolte kana ajaa'ibsiifattee wadaroo ittiin of ajjeesuudhaaf baates qoraan ishii guurrattee dugdatti baattattee galte. Achiin namni sadaffaa halkanitti dhufe macaafa qulqulluus waan hin beekne fi kitaaba gurraacha wayii qabatee namni wayii dhufee jettee nutti himti. Yesuus Kiristoositti amanaa guutummaan mana keessanii ni fayyaa naan jedhee jetti. Naannoo keenya sanii amantaan akkanatti babal'ateetis yeroo saniif waan hin jirreef miliyoonii jedhanii namoonni gaafa isaan dubbatan ni dhageenya. Isiinis kanarraa kan kaate eessa gaggaafattee mana namaa dhaqxe. Namni kun immoo nama waaqayyooti waan ta'eef akkana naan jedhee abjuu kiyyaanii Yesuusitti amanaa guutummaan mana keessanii ni fayyaa naan jedhee jette. Innis gammadee ofitti ishii simatee erga sanii walitti nu qabee halkanuma sanuu abjuusitiin gaafa isheen argitu walitti nu qabee yeroo itti amanaa ni fayyitu jedheedha waan ta'eef nuuf kadhatan. Obboleettii koo dhukkubsate anniifis obboleettii kan koo waggaa dheeraaf sirriirra ciifteefis kadhatan. Isheenis battalumatti dhukkuba isheerraa fayyite. Obboleettiin kan koo isheen tokkos dhibee gaggabdoo waan qabduuf
sagalee misiraachuu dhukkuba keerraa fayyides kan jedhu gaafa dhageessu isheenis battalumatti dhukkuba sanirraa ni fayyite. Guutummaan mana keenyas fayyaa argate. Nus gammannee Waaqayyoon nu waaqessina. Egaa nuuf kan ta'e waamicha kallattiitu Waaqayyoon mana keenyaaf akka karaa jireenyaatti nu waamedha. Anis ijoollummaa koorraa kaasee kiraara waan hin qabuuf hin faarfadha. Kennaa faarfannaa kana ani ofii kootiif fudhatti hin barre. Maatii kootti irratti bare. Ani yeroo baay'ee ni faarfadhas hin barreessas. Garuu kanas jedhee faarfannaa jalqabaa yoon beeku baadhee faarfannaa hedduun barreessee qaba. Halkaffaa yeroo rafu gaafaan faarfadhu isa namni halkan faarfadhu obboleewwan koo immoo yoo hirribaa ka'an isa harkanaan jedhu saffaa jedhanii faarfatu. Yeroo baay'ee waldaa keessatti gaafaan faarfachiisu faarfannaan kun kiyyaa jedhu caluma jedhanii faarfatu. Guyyaa tokko gara guyyaa tokkootti imala wayitiif osoo deemaa jirru mandaraa hin kadhata mandaraa kan jedhamu isa gaafa dhageenyu itti gorre. Ittis gorree kadhata sanitti gorree achittis faarfannaa gaafa nu faarfadhu namni wayii ati maaliif hin faarfanne naan jedhe. Anis faarfannaan kun gati jabeessa gati waan qabus waan natti fakkaanne lakkee kun maali kaasetti taa'ii ittiin jedhe. Eeyyee faarfannaa ergaa qabuudha maaliif hin faarfanne naan jedhe. Anis yeroo saniif akkuma waan gati hin qabneetti calama jedhee bira darbe malees kana sani mataatti hin qabanne. Garuu ergasiis namtichi suni karaa baay'eedhaan sagalee waan itti deddeebi'uuf karaa raajotaatiinis yaada sani natusi keessa kaa'ee akka jedheenitti yeroo baay'ee sagalee deddeebisee akka isa rakkisu akka ammaa kana bilbilee jirallee osoo hin taane xalayyaan barreesse koottu ani rakkadhee hojii koo hojjetachuu dadhabee koottu kaasetta baasii naan jedhe. Ani yeroo sanitti kunu kaasetta taasisni waan jedhee hiyyaannifi lakkii dhugumaa garuu wanti kun yoo booda itti kassarte hojjenna waan fe'e haa ta'u ani yeroo baay'ee sagaleen deddeebisee waan na rakkisaa jiruuf koottu naan jedhe. Ani yoo uffata hin qabu, caammas hin qabu, shamisiis hin qabu maaliin godhaa gaafan jedhuuni suuqii qaba waan ta'eef manuma isaa suuqii na seesisee uffata waan jedhamu hunda isaanitti uwwisee fuudhee Finfinnee geesse. Torbee 3 achi taa'ee kaasetta kan koo jalqabaas maxxanse. Ani osoo asin ga'een duratti maatiin kan kiyya Waaqayyoon waan hedduu waan naaf godhe keessaa harmeen kan kootiif ani mucaa isa quxisuudha. Yaa ta'uyyuu malee harmeen kootiif abbaan kan koo yeroo wayii walitti waan bu'anii jiraniif abbaan kan koo haadha manaa 5 qaba. Kanaaf jecha harmeen kan kootiin ni cunqursan jettee harmeen kan koo waan achi baatee deemteef gaafa deemtullee mana ishee gubdee waan baateef mana namaa keessatti nuti qe'ee abbaa keenyaa baanee qe'ee iddoo biraa waan jiraannuuf yeroo baay'ee abbaan keenya midhaan nuuf hin kennu. Kootta daa'an nuun jedha malee fe'ee nuuf hin fidu. Nus kanarraa kan ka'e hedduu rakkanne. Waan isin bukeessa gaafa tokko mana cidhaa jennee osoo karaa deemnu hiriyoottan koo waliin nama 3 taanee mana namaatti gorre. Mana namaatti gaafa gorru anaan kophaatti na dhiisanii nama 2 na biraa ol seessanii laataniifi. Anis galeen boo'ee harmee kootti himadhe maal taati shinanginna mana bakka sarkii deemnee nyaata nyaanne anaan bareetti na duwwanii jedheetti. Isheenis baay'ee aartee kanarraa kaatee deemtee saantima barbaadde foon naa bittee naaf alfeelte. Anis achirraa kan ka'e harmee kootiin karaa maatii abbaa koo biratti deebinu malee jedhee ishee rakkise. Kanaan booddee harmee fi haadha koolleen walitti isaan araarse. Egaa kanarraa kan ka'e ni darbee qixxaaf naansi gandaa kan jedhe Waaqayyo waan hedduu keessa waan na dabarseef anis dhugaa isaa yoomiyyuu himu oolmaan isaa yoomiyyuu himu gatiin isaa narraa hin himu waan ta'eef Waaqayyoon nan galateeffadha. Utti qarshii 2 harmee koorraa fuudheen agadaa gurguree jalqabe. Agadaa kanas gaafan gurguru ana hojii ijoollummaa kootti
wanta inni hojjetin tokkollee hin jiru. Gabaa keessatti illee ashaboo gurguree beeka. Egaa Waaqayyoon jireenya wanti inni keessa nama dabarsine hin jiru. Waaqayyoon yeroo baay'ee jireenya koo duwwaa guutuudha. Akka dabbii lamaan bitee gurguruu darbee booddee makiinadhaan buusee gurguruu jalqabe. Egaa jireenya kan koo keessatti wanti ani hin daganne yeroo baay'ee osoo ani itti yaadin Waaqayyoon jireenya kan koo geeddare. Ani kaasetta san torbee 3 keessatti erga maxxansees booddee barumsa kootinis immoo jabaachaa gaafa nufu. Booddee guyyaa gaafa tokko inni mucichi durbii kiyyaa akkasnaan jedhe. Maali ati maaliif hin fuudhi namaati fuutu siif argee naan jedhe. Ani yeroo sanitti waa'ee fuudhichaa ofii kootiif yaadetu yoo hin beeku. Lakkii ani fuudhuun jedhe fuutu malee siif argee jira naan jedhe. Ani caalumaan jalaa jedhe maqaan isaas Bultii jedhama. Nama Bultii jedhamuun bultiin keenya nuuf ijaarame waan isin dhibu keessaa mana isaanii dhaqee dastaan guyyaa akkanaa ni dhufaa jedhee itti hime. Maatiin faarfataa ta'utti ni beeku malee qaama wanti isaan wal beeknu tokkollee hin jiru. Erga akkas jedhee itti himeen booddee anis mana isaanii erga inni beellamee maaliin godha jedhee mana isaanii dhaqe. Garuu gaafa mana isaanii dhaqu akka gaariittis na simatanii nyaannee dhugnee seeramaan akka aadaa Oromootitti keessummaa'ee anis gaafa san lakkoofsa bilbilaa haadha manaa kiyyaan wal jijjiirre. Anis erga gaafa san mana isaanii dhaqee takka osoo mana isaaniitti hin deebi'ee isii waliin arginaan waggaa tokko guute. Garuu darbee bilbilaan wajjin haasofna. Guyyaa tokko gara guyyaa tokkootitti bilbilee kottuu jedhee waame. Iddoon nuti itti wal agarre immoo namoonni baay'ee waan turaniif jecha kottuu jedhee mana iddoo namoonni hin jirre geesse achitti wajjin nyaannee wajjin dhugnee guyyaa san guutuu taphumaa kolfaan wajjin oolle. Garuu haga har'aatitti wanti waliin jenne tokkollee hin jiru. Manni suuraa filafiitii nuti eenyuun waan jiruuf suuraa kana yaadannoodha jennee kaanee mana suuraa dhaqnee suuras wajjiniin kaanee gaafan jiruun dhumarra waan si jaaladhu natti fakkaatee jedhee itti hime. Egaa nus yeroo muraasan booddee turtii waggaa 4 erga wajjin jiraanne osoo waliif wajjin jiraanne booddee karaa gaa'ilaatti galle. Anis fuudhuun akkanarra jirus nan murteesse. Egaa ijiidhanis wal fuunee garuu jireenyi keenya duwwaadha. Gaafa nani na fuudha jedhee murteessu akkaawuntii koorra kan jiru birrii 3,000 qofaadha. Manguddoon tiraanspoortii godhatanii gaafa gara mana isaaniitti imalani birrii suni kanarra naaf hin dabarre. Garuu akka nama kamiyyuu suufii uffadhee uffata miidhagaaf bareedaa ta'een Waaqayyoon na gargaaree osoo hin beekin namoonni iddoo garaagaraatti walitti qabamanii akkasittiin cidha bareedaa godhadhee bultiis nama ijaarrateedha. Haadha manaa kiyyaanis erga wal fuuneen booddee mul'achuu barannee xumurree hojii qabannee osoo hin taane barachaa jirra. Ergasii booddees erga walitti dabalamnee barachuu eegallee guyyaa tokko gara guyyaa tokkootitti mana keenya keessaa wanti tokkichi hin jiru. Birriin qabnu saantiba jirtu wayii addaan hirannee haati manaa kan koo iddoon ishiin deemtu xiqqoo dhiyoo waan ta'eef miilaan deemte ani immoo makiinaa yaabbadhee deeme. Namni wayii kan Ameerikaadhaa dhufe wayii waldaan boostaa itti naaf kennani achi keessaa kaarditu jira naan jedhe. Namichi ani isaa wal arge tajaajilaadha. Innis ani gatiin kun achirraa yoo naaf ergamuun isaa garuu waan guddaadha. Garuu keessa waraqatichaa banee waan hin laalleef gaafa inni kaardii naan jedhu yeroo kanatti nuti rakkinarra jirra. Kaardii maalirraa godha jedhee garuu isaa arguun koo anaaf gammachuu guddaadha. Irraa fudhee gaafan kara manaatti galu iddoo siree ciisichaa irratti darbee taa'e. Haati manaa kiyyaas fuutee kana Ameerikaadhaa si dhufe kaardii soo ta'e manatti illee maxxanfanna rakkoo maalii qabaree jettee gaafa siin bantee laaltu
doolaara 600tu keessa jira. Waan ajaa'ibaatu ta'e nuti yeroo sanatti homaan qabnu harki keenya kiisiin keenya hundi isaayyuu duwwaadha. Garuu Waaqayyo yeroo baay'ee duwwaa keenya guutuudhaan anis yeroon qabaadhetti nan kenna. Garuu inni immoo dachaa godhee naaf kenna. Hedduu waan nama ajaa'ibuudha. Nuti ganama lafuu keenya deemne waan qabnu garuu addaan jiraanne. Garuu Waaqayyo inni waan hunda qaba waan ta'eef qabaataa nu taasise. Ililchinee gammannee akka warri ollaallee maal taatan jedhanirra kan ga'edha. Akkasitti nus baankii dhaqnee achitti birrii doolaara gara qarshii Itoophiyaatti jijjiirree guyyaa san ittiin bashannannee qarshii saniin ittiin fayyadamne. Yeroo baay'ee Waaqayyoon jireenya keenya akkasitti nu jiraachisa. Qabnas jennee wanti nu boonnu tokko hin jiru. Dhabnes jennee yeroo kamiyyuu hin gaddinu. Waaqayyo yeroo baay'ee duwwaa keenya guutuu godha waan ta'eef. Egaa nus akkasitti yeroo baay'ee Waaqayyoon oolmaa inni naaf oole himee hin fixu. Kan yeroo baay'ee jedhee ani isa faarfadhu galanni fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u jira malee oolmaan isaa tokko lamaan himamee kan narraa dhumu miti. Ijoollummaa koorraa kaasee haga umurii kanaatti waa hedduu naaf godhe. Anis abbaa ijoollee 3 ta'e abbaa dhiira 2 fi abbaa mucaa tokkooti. Abbaa mucayyoo dubaraa tokkooti. Ijoollee waliigala ijoollee 3 qabaa jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya guyyaa har'aaf sagantaan qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Seenaa obboleessa keenya kabajamaaf jaalatamaa nama Waaqayyoo kan ta'e Dastaan Sammuu kanarra akka waa guddaa tokko barattan abdii guddaan qaba. Guyyaa biraa seenaa nama birootiin walitti deebinaa. Akkasittiif turtii gaarii qabaadhaa.